sirbi fikirii sirbi jaalalaa meerre sirba jaalalaa gaabbazuu dhabee jetta kakka keenaa garree uumamni kee addaa gaafuma si argeeti kaasee guyyaa jalqabasiin si argee hiriyaa koo tokko jiin deemaara na qabe yooyya ani jiranaa jijjigee abdaabul labu kana jedhiin baasimee bulatu jidiranna barsi antan qaayin qallabu garuu dhugaa tokko isinitti himu Enko nutti nimin hin barbaanu dhuma viidiyoo kanaatti nutti himta wal fuudha walitti hiruma walii wajjin ta'a maaloo jirtii lamaan kanaa walitti na hirumsiisa waliin ta'an gaa'ila uummatan nama meeqa kanaan cufi garaa guutee jiru seetan dooktarooti keenyas mataan irraa dhumaa jira abdii guddaadha ana baluun jenne oromoon dooktara baay'ee qaba jira jirtuu matqashtii akkam nageenyi keessan badhaadhaa arras wal deebinee jira ka viidiyoo adda biraa ittiin bohaartu ittiin bashannantu shaashambaa jettu jedhee yaade tiktookarraan instaagiraamii sooshaal miidiyoota hundarraa qabadhee si dhaaddeen jira maarreegaa warri chaanalii kanaaf arawaa taatan laayik sheer sabskiraayib gochuu akka hin daganne 14,000 guutuuf xiqqoon nu hafee jira sabskiraayib godhaa artistoota keenya ani baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja garuu ishi oromoon na fakkaru meerre sirbi fikirii sirbi jaalalaa meerre raachuu girri dhiisi fikiriin na qabee sirba jaalalaa gaabbazuu dhabee jetta kakka keenaa garree uumamni kee addaa narraan fagaatinii si waliin bareeda si dhabuun dandayuu yaa bulbula dammaa siyaada amma girri dhiisi raachuu girri dhiisi kuni maaloodha sirba jaalalaa miti sirba jaalalaati akka sirbi kun jiru dhabee seete dogoggorin maal jedha beetaa sirbichatu akka keena garree uumamni kee addaa si dhabuun danda'u yaa bulbula dammaa'edha mucaan adda ta'uu dandeessi karumu bulbula dammaan ta'a maal jedhee affeeru viidiyoon itti argamu pirankii afaan oromootiin dalagamedha karaarra nama arguutiin mana xonqaa'ii gaafata itti agarsiisuma itti agarsiisan waliin ilaalla Mai mana nama itu? Mana tongkai? Mana? Bek tani? Yes. Boleh sama ante nanti me? Mana tongkai? Basya susun hotai mal jada kun Mana tongkai baru? Mana tongkai baru ada apa? Basya susun ini bata mi garu Hindi bata sekarang nanti Tole. Irab dubarti malta Tole. Mai Wagga no ago. ara bagi dapat ara gede ani gaajala emiti dirqamaan yoo ta'elle mataa takkana dibachuu miti xiqqoo yoonatti buute xiqqoon tokko yoonatti buute laargoo bittumni laargoo leetirii 4 ajaakshi 5 torban tokkoof mataa koo addadheen ofirraa miica injaaladhu General tichi keessan abtaan hulamu yeroo gara mana isaatti galu intisaadha waan jedhu dhaggeeffadha. yooyya ani jiranaa jijjigee abdaabul labu basak jedhee kun manatti yeroodhaan manatti galeera harma waan ajaa'ibaa hojjenna jaalalaan singingircha baay'ee fakkeessa jira kan saala laaptaamu lamumoo laalee deemame gingilcha Sodomi ja'affaadha sagantaa gingilchaa guyyaa har'aa qabatee kan isiniif dhiyaate kun jeneraalticha keessan qaxalee keessan Habtaamuu Lamuuti kanneen sagantaa yoo toora kan jiru dhugaa jitanii yoo too karaan jiru irraa goranii kana jedhiin kun maal jedhama seetu disabadummaa qulqulluu sammuu waa beekuu dhiisummaa nama tokko deeggaruu dhiisuu dandeessa garuu karaatti ibsattu safuu oromummaa safuu durbummaa karaa cabseen ta'uun qabu jedhee yaada qabdan koomantii jalatti na barreessaa antan qaayin qallabu garuu dhugaa tokko isinitti himu namoota akka koo biyyoon maateessanii irreecha birana live hordoftanii achi jiraachuu dhiisuu keessanii fi naaffaan garaa keessan guggubeera ati sirriitti naafuu qabda maaliif jennaan
Oromo akkatatti jaalala ibsattu jijjiiruu qabdaa jedheen ture. Viidiyoo kana naa ilaalame. Iddooti na keessaa qabdu anumti of keessaa hin qabu. Waaqumatu siin eebbisee naaf kenne baay'ee man gammada. Gaafuma si argeeti kaasee guyyaa jalqaba si argee hiriyaa koo tokko wajjin deemaara na qabe. Satu na qabe malee konkolaa siinootiraakii na nyaate oli gaafas. Gogooti silaa sin argadhu hin ture. Silaati firuu waamini biyyattiin miidhama ati. Oolumaaf nu oomenu. Abbaa koo bilbilee. Hello. Hello ababba. Ijoollummaadhaan si dhalee. Maali ati mooyii? Ansi bukkeetti akkamuma ta'u Finfinnee maal jechuun deeman man Finfinnee? Ati mee Finfinnee jirta? Asumatti hin bashannana. Koo naa deebistu ammatti qarshii namarraa dhiqeessa dhiisii kenne naan deebistu? Hin barbaadu qarshii hin barbaadu. Nagaarii isa babbaa kuma 100 ati ingatteeratti laatte keessaati 40 malee hin baasne siin jedhani. Nyaattee hafte ittiin affeertaa ittiin qarshii kooti naraa dhiqeeffatte. Maali abbaa maala nyaaddaa? Piizaa ho'itu kun nyaachuu jechaadha. Dhufuu barbaadde kottu rakkoon qabu. Viidiyoon keenya inni itti aanu yeroo jalqabaaf silkii yeroo argattu maaltu sitti dhaga'amuu danda'a? Kaameeraa keessan illeetu of ilaaltee hin beekin. Kaameeraa keessan of ilaaltee utuu hin beekin maaltu sitti dhaga'amuu danda'a ilaallume. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kun gosa nagatte. La ilaha illallah. Kun bakka kun. Sinuma. Takka keessatti argitan hin beektanu? Wallahi dame. Maqaa wanti maalittani dhageessanis sila. Tachi? Silkiidha malee tachii miti. Tachiini itti bu'uu jechuudha afaan Ingiliffaatiin. Silkiidha kun. Akkanadha. Kana ta'uu argitan hin beektan. Yaa dillu maqaa. Alhamdulillah rabbaani shukran. Waggaame kam? Jaatamila. Wallahi. Waa'ee jimaa waa'ee caatichaa hin dubbannu maaliif namoota as keessaa nutti aarantu jira. Garuu caatichi caatii wallaggaan itti fakkaata. Mucatittii kana na oromsiisuudhaaf hariira baa jechuun qabaan mucatittii kana nama na oromsu tokkoon dhabe. Please. Dhaggeeffadhaa filooyi gootanis dhiistanis laayikii gootanis dhiistanis hancaammaa goota dhageen kana miti beetti hin nyaatu filooyi keessaniin hin nyaatu kolfuu yoo barbaadde garuu filooyi godha. Laayikii dhageera. Caamaa koo miicci ittiin xaragee biddeen nyaadha sanni jedhes dhageera. Garuu filooyi maalodha? Warra beektan gara koomentiitiin na barreessaa. Maanan eegadidha. Maanan dhiisanii deemanii. Namatti toltu dhugaa rabbii dhaloota qubee ammuma akkaatee akkasitti mucaa kee guddisachuu qabda. Ayyee gaa'umatu qashtii viidiyoo tanarratti hin bohaartu ittiin bashannatu shaashambaa jettu jedhee yaadees ni qabadhe kana fakkaatu turanii. Aga viidiyoo kan biraa walitti deebinutti gaa nagaan akka carracha bishaanis ni fabaayatu. Abba jennee kana afaanuma keenyaan katabne dubbifna.